Ashamaa harka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilii appii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagaara deebiidhaan karaa chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan yoo jiraattan ammoo abduun jedhama. Abduu moobaayilii appii subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jira. Harame akkaataa itti moobaayila keenyarraa rimootii televijiina fayyadamnu hedduu isin fayyada jedheetii yaada fakkeenyaa fi rimootiin isin jalaa baduu danda'a tarii rimootii barbaaduudhaaf jechuudha fakkeenyaa fi laaftumatti moobaayila keenyarraa rimootii fayyadamuu jechuudha yeroo kana isiniin jedhu televijiinonni fakkeenyaa fi yeroo warraan tanaa hedduutu jira ismaartii fi warra durii jechuudha hundaaf kan ta'udha fakkeenyaaf rimootii mataa matatti ni jira. Televijiina hundaaf jechuudha. Televijiina hundaafis ni jira. Garuu kan bakka tokkotti qabatu kana jechuudha. Kan televijiina hundaaf bakka tokkotti ta'u qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Hedduu isin fayyada jedheeti yaada. Namoota garii ijoolletu jalaa darba rimootii jalaa bachiisa jechuudha. Inni kaan ammoo rakkina godhatuutu mala yookiin ammoo tasa baatirii dhagaa sirratti fixuu danda'a. Moobaayila irraa qabaachuun huma hundaafuu furmaata guddaadha jedheeti yaada. Kanaafuu hedduu takka isin fayyada. Warri duraan itti fayyadamuu jirtan silaayyuu fayyadamuutti jirtanii. Warri ammoo itti fayyadamaa hin jirre viidiyoo kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdiin isinirraa qaba. Haga dhumaatitti yoo na faana turtan akka isin hin dhimnettiin isin agarsiisaa jechuudha. Gara kaameeraa kiyyaa kara televijiinaatitti achi garagalcheetiin isin agarsiisa. Na faana tura. Qulqullinni yoo hir'ate ka dhiifamaan isin gaafadha. Kun amma televijiinni kiyya isa kana jechuudha. Gadi buuseetiin isin agarsiisa. Play Store irra seenna jechuudha. Play Store irra seenna. Play Store irra seenne Universal jennee katabna. Universal TV remote control isa kana jechuudha kuno akkuma agartan kana Universal TV remote control isa jedhu kana nama miliyoona 50tu daawwatu jira jechuudha. Televijiina kamiifuu ni ta'a jechuudha. Televijiina turis isaan maal jechuudha. Kan amma yeroo jennu kan akkanaa kan ni jechuudha warra smart yani warra YouTube fi maal wantoota garaagaraa wifi dhaan kan dalagu kan ni jechuudha. Tole ayyee install godha. Baay'ee tokko isin fayyada jedheeti yaada. Waan rimootiin hin qabne illee ni qaba. Fakkeenyaaf amma rimootiin yeroo asirraa amma YouTube irra geeffattee televijiina irraa qubee takka takkaan itti katabdaami kan ammoo kiiboordii moobaayilaatiin itti katabuu dandeessa. Wantoota dabalataa hedduu qaba. San irratti connect godhee isin agarsiisa. Kunoo nuuf bu'ee jira jechuudha. Appilikeeshinichi kunoo bu'ee jira. Tole hayyee irratti bana kaa'ama. Kunoo isa kana irratti bana haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Jalqaba irratti bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Eega inni haala kanaan isinii dhufe kunoo ofii isaatiif gamanatti isinii erga jechuudha. Gamanaani IRTV jedha, gamanaan ammoo Smart TV jedha. Smart TV kana irratti tuydu isin fakkeenyaaf amma Smart TV kana irratti yeroo tuydanii haala kanaanii televijiinota hunda isaa isinii fidaa jechuudha. Duuba amma isin maal gootanii asirratti televijiina keessan san katabdan fakkeenyaaf amma kiyyaa tani isin mul'achuun mala kaampaanii kami amma TCL dha. Kaampaanii TCL jechuudha. Yoo LG ta'e yoo Sony ta'e homa barbaade haa ta'u jechuudha. Isin maqaa televijiina keessanii san irratti katabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama maaliin kataba duuba TCL kataba jechuudha. TCL hagana qofa kataba jechuudha. Kunoo TCL Android TV jedhee naaf fide ofii isaatii irratti tuqaa jechuudha. Yeroo TCL irratti tuqee yoo ni beeysa akkana isiniif fide kiloozima gootan jechuudha. Duuba kunoo haala kanaan naaf dhufee jira jechuudha amma. Naa dhufee jira garuu connect ta'uudhaa fi networkii isin barbaachisa. Data haa ta'u, wifi haa ta'u, waan barbaade haa ta'u jechuudha. Networkii isin barbaachisa jechuudha. Amma kuno dhufee jira. Union TV jedha. Asirratti tuqa. Yeroo asirratti tuqee amma maal naa fida? Kuno lakkoofsa televijiina irratti naa fide kana asirratti guuta. Moobaayila irratti bakka naa fide. Kuno eegartanii 5437 jechuudha. 5437 isa kana jechuudha. Achi booda kuno asirratti tuutan jechuudha. Amma kuno wal qunnamee jira. Bes amma already itti fayyadamuu qofaa jechuudha. Wanni irraa barbaachisu. Kuno akkuma agartan kana kuno ni mul'ata jedheeti yaada kaasinitti. Kuno akkuma agartan kana amma mee fakkeenyaaf YouTube banachuu barbaada jennu amma televijiina kanarraa YouTube kuno YouTube irra kuni ka gamana oofu kun ammoo ka gamana oofu kuni ka oduu kun ka gadiiti. Walii gallee haala kanaan jechuudha. Achi booda amma YouTube irratti okay godha. Kuno ogeen tajidduu tana jechuudha. Haala kanaan isiniif bana jechuudha. Amma YouTube eeginni haala kanaan naa banamee wantoota dabalataa inni qabullee isin agarsiisa. Kuno bifa kanaan naaf dhufaa jechuudha. Amma eega inni haala kanaan naa dhufee fakkeenyaaf televijiina irraa wahiin sarchi godhuu deema haa jennu. Sarchiin agartanii miree fakkeenyaaf achirratti achi baasa amma. Kuno sarchi. Amma televijiinni duraan asirratti eega sarchiin naa dhufe booda
asirratti qubee takka takkaan kataba rimootii irraa jechuudha. Rimootiin na bira hin jiru, rimootiin narraa fagoo jira. Rimootiin takka takkaan asirraa qubee takka takkaan katabaa jechuudha. Laakiin ammoo kan moobaayila irraa kanatti maal qaba? Kunoo gubbaa kanarra ni agartan jedheetii yaada. Yoo lakkoofsa ta'e jala kana. Yoo ammoo qubeedhaan kana ta'e kunoo gubbaa kana jechuudha. Akkana fiddanii fakkeenyaaf mi'aan amma George Abbuu jedhee kataba. Fakkeenyaaf George barbaade haa jedhu. Walii galleemi. Fakkeenyaaf asirratti sarchii irratti ol deebisaa dhiifamaa. Kunoo eega asirratti tuqee kunoo George katabaa jira beekam. Kunoo amma asirratti naa fidee jira jechuudha. Tole hayyee eega inni naa fidee waan duraan katabee jiruuf naa fidee jechuudhaan. Kunoo amma George irratti ookeen godhaa jechuudha. Kuni qubee isinii katabaa ka jalaa ammoo lakkoofsi isinii katabee jiru. Kunoo George irratti amma ookeen godhamee tarii muuziqaa ammoo banuuleen sirrii miti YouTube irratti koopiraayitii namatti ta'a waan ta'eef waa xiqquma isin agarsiisumaaf sagalee of fedheen cufa. Ka sagalee isinirraa dhaabullee kunoo isa kana jechuudha. Isin tun amma sagalee dhaabdi. Kunoo amma sagalee cufe jechuudha. Sagalee kunoo haala kanaan. Voolimiin kunoo asumarra akkana jechuudha. Yoo dhaabuu fedhillee kunoo dhaabee jechuudha amma. Yoo kan jalaa kanneen barbaadesi kunoo haaluma kanaan ka barbaade irra geeffadha. Kunoo amma galaanaan isas jira. Abbaa barbaadeedha kunoo Andu'aalam Abomboleetti ka barbaade irra geeffadha jechuudha. Yoo nuuf duuba deebuu barbaade kunoo baakiin as jirti. Baak kunoo baak godhe jechuudha. Dhaamsee qabsiisuun kunoo haala kanaan itti fayyadamtu. Kun ammoo neekistiidha. Kun ammoo kan gartee sirba isaa of duratti maruudha. Amma fakkeenyaaf baak kunoo baak godhee haala kanaan jechuudha. Baak godhee ammas kunoo akkanatti of duuba deebisaa jechuudha. Rimootii televijiina kaaniitirraa fagootti wal addaa jechuudha. Maaliif waa hedduu waan dabalataa qaba waan ta'eef hedduu takka isin fayyada jedheetii yaada. Duuba yeroo uf duuba deebi'uu barbaadan ammoo bifuma kanaan uf duuba kun ammoo beeksisa akkanatti uf duuba yeroo deebitan akkanatti jechuudha. Yeroo keessaa ba'uu barbaadan kunoo isii tana tuuxanii kiyyuu tana tuuxanii jechuudha keessaa baatanii jechuudha. Yeroo itti deebi'uu barbaadan amma waan biraa guutuu isin barbaachisu reefuu guuttanii jirtan waan ta'eef fakkeenyaaf amma yeroo itti gattuqe noormaali ufumaaf konneekti ta'a maaliif reefuu konneekti irra godhee jira waan ta'eef konneektii nan barbaachisu jechuudha. Kunoo amma konneekti ta'ee jira. Kunoo asirratti guutuqe jala kana agartaniimi. Kunoo TCL TV jira. Yoo isin televijiina kudhan illee bakka adda addaa fakkeenyaaf mana namaa yoo dhaqxan bakka garaagaraatitti irratti yoo konneektii gootanii jiraattan jala kanatti isiniif tarreessa jechuudha. Tokkochuma keessaa barbaadan seeratti himtan. Amma fakkeenyaaf ani TCL dhaan kiyya irratti gattuudhaan bisa amma konneektii naa ta'ee jira jechuudha. Waan biraa humna nan barbaachisu kunoo itti fayyadamuu qofa jechuudha amma. Haala kanaan itti fayyadamtu. Yoo dhaamsuu barbaaddanis kunoo dhaamsa jechuudha amma. Haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Baay'ee tokko appilikeeshina bareedduudha jechuudha. Karaa kanaan wanna rimootii televijiina keessanii yoo isin jalaa badesi akkasuma ammallee wantoota dabalataa wantoota garaagaraa itti fayyadamuudhaaf hedduu takka isin gargaara jedheetii yaada. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Ani Abduu Moobaayila Birraay hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.